Amna fagoo deemu jira waan ta'eef. Hayyee eessa jirtan duba amma eessa geessan? Inni siinimni kana deemu jiru. Naa himee ati eessa geessan mi amma? Ani amma naaf inni beektaa karaa walitti dhufnee. Hayyee. Ati amma si fagoo deemu jiru. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan nutis jirra alhamdulillah kunoo as geenye bakkuma jirtanii salaamtaan tiyya to'onni irraa maddee isin bira haa geessu jecha deebi'ee dhufeetiin jira. Ganoo har'a wayyaadhaa xiqqoo sagaleen illee xiqqoo banamtee jirti. Waa'uma kalee irratti naarrallee dubbachuu as dhufe bilbila kaas dawwaluutti jira. Bilbila hedduu hawwaluutti jira. Akkuma isin himetti bahar bilbila na jalaa kaasuutti jiru karaa inni deeme isumarraan hubadhaa jeeti bilbila na jalaa kaasuu didee yeroo takka takkas cufaa jechuu jira. Sanumaafin deebii har'allee hordoftaaf daawwattoota kiyya dubbii tana hedduu nama hedduutu keessaan dhuftanii yaada takka takka naa himuu jirtanii anillee shakkiin anuma keessa utuma jirtu garuu waan kana addaa baafachuu barbaade duraan ilmi namaa gizee waan akkasii himu nam tokko kijibaaf yoo waa sii hime nam tokko immoo si beekuuf waa sii hima amma ani akka namni bahar karaa irratti na arkee jee akka naa himetti namni san nama magaalaa kana keessa wajji jiraachuu turre nama na beeku nama baaris beeku sanumaa fi maal harkataa namni san na sobees maal harkataa waan jiru tokko na dhufe nattillee sobutti jiru jeetin amane garuu dubbiin abbaa fakkaatti sila baharumarraan dhagee barbaade innis waan bilbila jalaa kaasu didee sanumaaf shakkii dhugaa naa ta'u jirti hordoftaaf daawwattoota kiyya. Namni tokko yoo rakkoon hin jiraanne bilbila jalaa kaasee waan akkanaa jira jee si jalaa kaasee si dubbisuu danda'a. Garuu ani shakkiin tiyyatuun akka waan dhugoomsite maaliifi bahar bilbila na jalaa kaasu didee maana dho'isuu barbaade waan dho'isuu waan rakkoo jiraayi sanumaatu na dhugoomsu jirti dubbii tana. Maaliif namni kun yoo nagiyaan utuma hojii jirtu sibira si dhaammate sibira kutee ani akkan quba qabutti hojii tokkoon barbaada hojii san ilaala amma duras deemee deebi'a hojii san ilaala jee na biraa kutte nagiyaan waa takkas nu jiddu hin jirtu jechuu kiyya nagiyaan nu jiddu jira alhamdulillah rabbil alamin eega na biraa kutte bilbila san guyyaa dura na dubbisaa karaa deeme sanboota bilbila waan na jalaa kaastu dire rakkoon jiraateef na jalaa kaasee waan akkanaa jira jee maa na dubbisuu daba kanumaa shakkii sana dhugoomsu jira hordoftoota kiyya sanumaa fi anis sammuun kana sammuuti kanumaa jeequu jira. Kaasee yoo na dubbate rakkoon qabu qalbiin tiyyatuun na xammanti. Qalbiin bakkuma takka na wanti naa jetti jedha. Amma qalbiin tiyya bakka meeqaa facaatee jirti takka namni sana akkana naan jee baaraa garree naan jee isaa taatu bilbila jalaa kaasu dide mee inshaallah biiznillaa hordoftaaf daawwattoota kiyya bilbila kana hawwaluutti hin jira garuu ni yaama arra guyyaa guutuu yaamaa oolee ammallee galgala yeroo kun galgala ogumee qaba bilbilu jira bilbila kana yoo na jalaa kaasee nasiiba inshaallah maaliif aniin kunis namni yoo alas jiraate qalbiin kun sirarraati ammas karaa kanarraa garreeroo naan jaansan dhiiroo maal ta'ee shakkii hedduun natti uumamee jira akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya guyyaa guutuu bilbilaatiin olii bilbilisaa irraan tana ni yaama garuu otuma yaamu na jalaa kaasu didee jira. Anis amma qalbiin tun hedduun irraatee jirti nama hedduu naan jechuu jirtan fatiyaa karaa deemuutuun ta'in gurbaa kana yoo ukkaamsanii yoo fudhanii akka duraanii jenna Allah waa lamaanii waan hin beekuun qabu. Maalittiin beekanii hordoftotaaf daawwattoota kiyya? Aloo? Aloo? Assalaamu alaikum. Mee abbaan bilbilaa? Bilbilli kun baharumaami? Egaa ka bahar jeetiin bilbilu jira akkamiin nama biraa kaasuu dandeere? Aloo? Hin dhaga'amu sagaleen ta'e obboleessa kee sagaleen kee hin dhaga'amu. Hayyee? Ta'it bilbila namaa kaasuu dandeesse ati? Hayyee? Inni eessa jira? Obboleessa kee dhugaa naa himi na dubbisuun barbaanne moo gaduma bahe?
Ayyee karaa deemu karaa kam deemu jirtan? Ani kuban qabu ani bakkee deemu jiru karaa biraati gaanii bakkee isin haatee naayim bakka eessa deemu jirtan? Jechuun inni naayimee jira garuu eessa deemu jirtan isin? Karma waliin dhuftanii karma waliin sin fide? Bilbilli cite hordoftaaf daawwattoota keenya irratti hin deebisa. Karuma irratti waliin dhufnee jee har'aatti nafa nu kaasee fedhuu bahar bira jiraatee na jalaa kaasu diddaa fi namaaf yoo kennallee hin beeku. Namaaf yoo kennallee hin beeku kunoo karuma waliin nu fidee jee gurbaan kun. Ammas tumaan deebisa. Akkasii hordoftoota daawwattoota kiyya ani duraan shakkiin tiyya maal dhugaa karaa irratti yoo meessanis hin beeku maaliif adawwii hedduu qabna ilmi namaa naa amanamu yoomillee taatu. Ilmi namaa naa amanamu. Ani ilma namaa amanuu dhiiseetiin jira. Amma alaa kun lahan gurbaan kun amma bilbila kana amma halloo neetworkii daansiyaa maal jette karaa waliin nu fide jette? Ayyee maal jette ati? Ani gaskiinka amma bilbilli bakkee ajjannaan dhiiroo haadha mana isaatti walii deetiin taate. Amma dura waan itti jalaan kaasirree oggumee kan bilbilu jira. Laa karaa deemu jirra amna fagoo deemu jira waan ta'eef. Ayyee eessa jettan duba amma eessa geessan? Inni siin himne karaa deemu jiru. Naa himee ati eessa geessan mi amma? Ani amma naaf inni beektaa karaa waliin dhufne. Ayyee. Ati amni si fagoo deemu jiru amna fagoodhaa beektaa. Ayyee. Akkas duka amman sana gaa inni gabbee booda ani ayaan si gaa'imee akkamitti deemuu dhabee amma karaa wal dhufne asnillee. Yaa obboleessa dhaggeeffadhu ani guyyaa lama guutuun bilbila kana dawwalu jira guyyaa sadi geewu. Bilbila kana jala kaastu hin jiru dhugaa karaa deemu jirtanii fali neetworkiin hin hojjetu ta'a yeroo takka cufaa jira yeroo takka yaamu jira garuu karaa deemtan kun hin dhumu karaan kun fageenyi isaa hin dhumu hin geewu namni bakkee deemu san. Laagaa fi amni jiru deemu jiru amna fagoo waan ta'eef. Ayyee. Akkasii karaa deemu jira dhiyoo sana eegduu chaarjii argachaa jiru beektaa. Ayyee eessa deemu jirtan naa himire? Inni siin himne. Ati naa himire eessa deemu jirtan? Yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Yaa obboleessa kiyya ilma Oromooti miti. Ani abbaa mana kiyyaati bahar. Ilmaan afur hojii qabna. Bakkee inni deemu ani taariban deemaas jee naan himne. Tamaam. Ani bakkee inni deemu bakkuma fagoo dila kanallee miti. Amna guyyaa takka illee hin fudhanne bakkee inni deemu. Saniifuu abbaa ilmaaniiti yaa obbo maaltu jira? Inni sirrii jira inni? Abbaa ilmaan keetii abbaa mana keetii yeroo dhufee si dawwalee gartee akka inni dubbisaa tura. Na dubbisi jeerree yoo na dubbise bilbila kana guyyaa sadii guutuun dawwalu jira na jalaan kaasu akkamittiin dubbisaree? Yeroo sanii telefoona shaantaa baakee keenya jala baa jira. Yaa obboleessa kiyya inni nama karaa taarifa deemuu maluu miti. Abbaa ilmaaniiti abbaa maatiiti saniifuu akka na dubbisu godhu. Anaaf inni kanaan waliin galle anaaf inni. Jechuun inni gaa ammasiif himaa nama taarifa deemuu miti. Ilmaan qaba maatii qaba akkanatti namni marii malee ka'ee nama jala namarraa deemaare. Naan himne ani bakkee naaf bakkee biraati. Ani nagumaan qaba ani fayyaa nagee qaba akkasiin quba qaba gaaneen maaltti hin beekare? Ayyee. Yaa obboleessa itti dubbaddu bilbila nama talakka balloo jalaan kaasu na jalaan kaasu nama hundarra kaasutti hin jiru bilbila. Yaa bora bisaa dhootun bahin dura na dubbisi jeen bilbila kana. Yaa bootun bahin dura na dubbisi jeen bakkee bahu eessa deema isaa eessa deema akkamii baha. Yaa obboleessa amaanaa rabbi na dubbisi. Yalla galatoomee. Ayyaa. Kanoo dhageessanii jirtan hordoftaaf kabajamtoota kiyya. Karaa amna dheeraa deemuu jirraa jee gurbaan kun. Gurbaan kun haqa himee jira. Siidimnee wal quban qabdanii jechuu jira. Garuu gurbaan kun amma eedanu bahuu deemnaa naan jechuu jira.
Eedanu baanaa kala saniifuu yaa bahar ani gayoo nagee qabaate yoo sirri jiraatte rabbumaa beekaa ani anna biraa si nagee qabu na biraa mana kanaa gabbee. Eedanu gabboo deemtanii jiran saniifuu na dubbisi. Bilbila na jalaa kaasi. Bilbila namni nu kaasu jira. Bilbila kee na jalaa kaasi. Akkamitti namni akkanatti basii taananii salphaa laaleetti akka maatii facaasee deemaa karaa. Akkamii karaa kanaa deemta? Namni jaarsaaf jaartii yoo waliin quba qabaatiin marii akkamitti namni karaa san deemaa? Akkamitti taati dubbiin tun? Sadiifaan mataan hin dhoosin. Bilbila na jalaa kaasi. Yoo nagee qabaatte duraan as keessaa hoo si ukkaamsanii si qabanii taa'u jira jettan. Shakkiin mataan kun bakkii maqatti na yaadu jira. Kara meeqatti yaadutti hin jira. Takka dhiiroo akka amma dura qabanii cal godhanii. Jeetiin sanii shakku jira. Gurbaan karaa deemu jira. Taarii karaa irratti hin arginaan jeessan xiqqoo qalbii na wayyooti. Sanis shakkutti hin jira. Maal ittiin beekaa ilma namaa naamanamu. Sanillee maal faayidaa argataa na soobullee. Garuu kunoo dhugaa taatee jirtu dubbiin. Bahar dhugumaan karaa deemuu jira hordoftoota daawwattoota kiyya. Baar sirri jiraatee karaan deemu gaan. Innummaan sirrii ta'ee karaa kan ni deemaa jiyyaa ta'e. Akkami karaa kana deema? Hayi. Atoobii mi'a qabnaas keessa akkamiin nuudisee kana keessa deema ibidda kana keessa. Garuu dhageessanii jirtanii waan gurbaan jee dhageessanii jirtan. Eedanuu bahuu deemnaan an jee gurbaan. Himullee hin feene bakkee jiran himuun barbaanne. Waan hima abbaan inni ani isin himuun an jee. Garuu haa galatooma ganallee na jalaa kaasee na dhageessuusaa haa galatooma. Waan hin jiru hin qabu. Inshaallah rabbiin khayrii haa godhu. Ani lamma garaan kiyya kun garaan namaa ni beeka. Garaan kiyya kun gammachuu hin qabu. Rabbi khayrii haa godhu. Maaliif ani abbaan Hamzaa dhugumaan taariiba marii kiyya malee marii otoo naanimee ka'ee ni deemaa jeessi yaadne garuu rabbi khayrii haa godhu. Hordoftoota daawwattoota kiyya inshaallah bismillah kunoo hangana dhageetiin jira alhamdulillah rabbil alamin rabbiin khayrii haa godhu. Inshaallah yeroo deebi'ee siin dubbisaa jee waan na dubbisellee inshaallah siniin dhageessisa. Hanga viidiyoo biraatiin waliin dhufnu du'aa godhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.